namni Buraayyuu dhaqee Wallagga naqee keessumaa gara Wallagga bahaa Wallagga lixaa garallee Wallagga qeellam gaafa deemtanii halkan 40 guyyaa 40 sagaduu maal ta'e ramma raajii ta'anii bahuudhaaf murteessaa ta'e nama hundumtuu halkan 40 guyyaa 40 sagadee kennaa ayyaanaaf deeme dhugaadha namoonni kanaan argatan jiru kun baay'ee kan deeggaramuu dha jechuudha. Garuu kennaa ayyaanaaf duwwaa bitan sagalee mochu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka achii ba'ee raajii addaa ta'e hin baane gaafa inni sagada fitu turutti na dhagaa guyyaa inni itti sagada fitu maaltu dhufe abeet maaltu dhufe wofa dhufe qorumsa dhufe sagalee waaqayyoo kana inni isa qoru maal ta'e hin dhufe erganni maal fide sagada guyyaa 40 fi halkan 40 erganni xumure gaafa guyyaa jalqabaa miti gaafa guyyaa xumuraa maal godhe inni isa qoru hin dhufe yeroo gara waaqayyootti dhiyaatan inni si qoru gara keessa dhufu sinirraa fagaata miti baay'ee ይመጣል እንጂ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ባቀረባችሁ መጠን gara waaqayyootti hamma dhiyaatan warri si qoranis isinitti baay'ee jabaachaa deemu namoonni tokko bitaa isaaniitti gala anoo baay'ee sagada qulqullummaatti hin jiraadha amanamummaatti hin jiraadha qorumsi koo maa inni jedhanii bitaa isaaniitti gala qorumsi kee kun immoo gooftaa waan jaallatu warri gooftaa jaallanne markan dobbedanii lafaa bulqorumsa qaban maaliif biyyi lafaa kun kan saanii seexanni kan saanii eenyutu isaan qorare ijoollee waaqayyoo ko qoruu biyya lafaa rakkan deddeebi'aa jiru seetan warri qorumsa qabdan bitaa isinitti hin galin waaqayyoo sin wajjin waan jiru mee iyyaatti ameen jiraame mee waaqayyoo wajjin hin jiraame macaafa qulqulluu dubbata warra waaqayyoo isaan wajjin hin jirutti qorumsatu baay'ata warra waaqayyoo isaan dhiisetti miti na dhagaa warra waaqayyoo dhiisanis miti warra waaqayyoo isaan wajjin jirutti warra waaqayyoo wajjin hin jiranitti maaltu baay'ata qorumsatu baay'ata kun loojikii macaafa qulqulluuti dhugaa sagalee waaqayyoo Yesuusitti seetan dhufe hin qore qorumsa adda addaa daabboodhaan qoreera buddeenaan jechuudha sintaanaan qoreera isatti biyya lafaa kana dhufe waan adda addaan qoreera dhumarratti garoo kana de jilbeeffadhuu naa sagadee Yesuus immoo akkana jedhamee caafamee jira wangeela beeka Yesuus wangeela guddate Yesuus waaqayyo dhugaa sagalee isaa nu haa guddisu ameen nu haa guddisu xurutti nyaateera wangeela Yesuus barateera Yesuus kana maale waaqayyo waaqa kee duwwaa kufiitti maal godhe sagadi jedhamee maal ta'eera caafamee jira bombii guddaa gaafa inni gadhiisu mataa seexana irratti seexanni jaajjamee jiraame yeroo inni kana afaan isaatii baasu seetani konfigite hinjanje qabda kana warri wangeela of keessaa qabdan beeyyaati ameen jedhame kana qabda of keessaa haleluuyaa haleluuyaa abidda namni abidda seetana nyaatu abidda dhukkuba nyaatu haleluuyaa humna bara dadhabbii Yesuus wangeela nu laateera bala gaafa itti godhu hinjoonjee si arfanu Yesuus akkana jedhamee caafameera gaafanne dhumarratteedha waaqayyo waaqa kee duwwaa hojjedhu jedhamee caafamee jira garbiraa hojjechuun kiristaanaa dhorkaadha nama simmukee jiru garbiraa hojjechuun kiristaanaa dhorkaadha ijoollee waaqayyo fedha garbiraa hojjechuun dhorkaadha fedha bala dhorkaadha ati eenyuuf hojjetta jedhame akkana de Iyyaasuun immoo gara Iyyaasuutti immoo deebi'aa boqonnaa 15 akkana de aniif manni koo waaqayyo hojjenna isin eenyuuf akka hojjetta maal godha filadha aniif manni koo filanneera filannoo keenya sirreeffanneera ameen jettu waaqayyo bara jireenya keenya hundumaatti maal gochuuf dubbata kana wajjin maal gochuuf eenyuuf hammam haleluuyaa waaqayyo maal gochuudha murteessineera aniif maatiin koo qaala gubaa'ee qabanne waaqayyoodha maal goone barreessaa godhanne ragaa godhanne daanyaa godhanne maatii keenya irratti affeerranne hottumeerra marii qabna jennaan Yesuus dhufee waan tokko itti himneerra inni akkana jenneerra bara jireenya keenya hundumaa siif hojjenna bara jireenya keenya hundumaa maal goona haala dubbata maal goona siif hojjenna garbi Yesuus qabaati bara jireenya koo hundumaa si hojjedheera ora baay'aa saakaa baanadiya haleluuyaa bara jireenya keenya hundumaa siif
addabane kan kedu watane hojii kedu wajjuna wada si galera wada ndigamne wada sharamne karabaran si doti farfachuna silallamuna si jilbe fachuna ani man Israel ki be kanega ya Israel laga motiya bi karasare ya Israel laga ani man ko wagayo hojjenna isini si moy ni fakko jettani mal goda murte fada isunu ani sini murte sundando Kristna tajajil abbata tu murte fada male namni safi murte namni murte fada amen kanabi Yesus akanare waqayyo waqayke male gebra inojjeti jedame afame jira eshi kana turutina kabanda sere ke sede benyu fikir sede be turuti ya episode ada tu ko bisa kana tanya ke pada iya ya itu bani ro da bisa ro da ati abbo miyani akasi abbo kana jabesite yo age fadaga ati abbo miyani arasi abbo Kera ke sebebi kuda tokko la cosa kuda sadira kasa ani age fada abbo miyani arasi abbo jabesite yo egde eshi waaqayyon gooftake yo jaallat waaqayyon gooftake yo malgo yo jaallat itu garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis yoo isaaf hojjette garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan yoo isaaf hojjette harkaan inni immoo lafa kee irratti yeroo isaatti bokkaa hin roobsa dhaggeeffadhaa inni immoo lafa kee irratti mee lafti Kongo godha si deebisu harkee sanas qaba lafa keessa dirra lafa kamurra namni tokko ta'e lafa keenya isa kamuu biyyatti dhiisneerra lafa keessa dirra maqaa Yesuusii wayiniin hin dhibin wayiniin lafa keessa dirra mongogi wayiniin lafa keessa dirra ijarnabi maga bora adminaan kee fi wayinii kee dhadhaa ejersaa kees akka galfatutti bokkaa arfaasaa fi bokkaa birraa siif roobsa midhaan kee wayinii dhadhaa ejersaa kee akka galfatutti akka hojjette ormi nyaatutti otoo hin ta'in eebbike mana keetti akka galutti bokkaa siif roobsa eebbike mana kee akka hakuun kee mana kee akka inni bakkeedha horii keetiif marga hin kenna bakkeedha horii kee marga hin kenna ati sin nyaatti ati iyyuu hin nyaatti in quuftas baay'ee waa dhaabata jira yoo waa nama quufse malee nyaataniif hin quufa siniin galu nama buddeena 12 fixee hin quufne beekaa hin amantuu kana buddeen 12 fixee nama hin quufu inuma nyaata hin quufu yoo waa nama quufse malee tapi you kufu laka deve ara kufu tani beta wa kufu tani mega la defada itu darake akka ingowomne garagaltes waaqayyooni biyyarra bratif akka hin hojjenne waaqayyooni bira akka hin hojjenne garake akka ingowomne akka isa ganneetis of eeggataa eebbifa agartani eebba waaqayyoo hojjechuu qabu asitti irraa eeshi Yohaannis 12:26 namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun in ta'aaf inni anaaf ergamus lafa ani jiru hin jiraatu inni anaaf ergamu lafa ani jiru injira memeda Yesus jiru namni jiraachuu barbaadu anan barbaadu eddu mana dhaqatee nagaa iddoon jiraatu barbaadu hojjetanii isa lafa Yesus jiru jiraachuu barbaadu isaaf ergama nama si bukkee erga qabaat iddoo Yesus jiru jiraachuu yoo barbaadeedha isaaf ergameedha gooftaan isaa eebbistaa'e iddoo Yesus jiru jiraachuu yoo barbaadde kolaas eu vim aqui. Deixe. Simeon il macho. Davi. Wan magota huntumaa
namaaf iddoo hin galin akka waan murtaadhaaf garaa guutuudhaan maal godhaa? Hojjedhaa. Waaqayyo si eebbisu. Garaa guutuudhaan maal godhaa? Hojjedha. Eenyu? Waaqayyo. Egaa majaa qulqulloon kana dubbisne waa'ee tajaajila amma gara qabxii tokkotti galachuudha. Kanumarraa warra kana keessa qabxiiwwan ba'an jechuudha. Namni namaaf kan hojjetu jira. Namaaf kan hojjetu jira. Walduma keessa ta'ee namaaf kan hojjetu yaada namaa kan tajaajilu jira. Warri namaaf namaaf tajaajilu namaaf kan hojjetu jira. Ofiif kan hojjetu jira. Mataasaaf kan hojjetu jira. Mataasaaf kan hojjetu jira. Seexanaafis kan hojjetu jira. Yeroo tokko iddoo tokkotti tajaajilu ifin biyyuma kan arginu feere iddoo tokkotti waan nama mudate jira jechuudha. Iddoo tokkotti tajaajilu. Ishee biyyatti yeroo ture iddoo tokkotti tajaajilaa jiru koleektii tokko waggaa daaqonii taatee tajaajilaa turte. Na afaan haaraa dubbatti. Afaan haaraan isheen dubbattu Waaqayyoon hin arrabsa. Turgumii isaa taa'ee dhaggeeffadhaaf fura koo jiru. Waaqayyoon hin arrabsa. Amantoota hin arrabsa. Waldaa abaara. Tajaajiltoota abaara. Yeroo tajaajilaaf ka'u hafuura sana yeroo dhifadhu hafuurri sun afaan biyya lafaa kanarra afaan hedduu haasu. Waggaa kudha lama kana hundumaa anaa hojjettee daaqoniidha birrii sassaabde amantoota irraa garuu eenyuma hojjechaa turte? Seexanaaf hojjetu. Seexanaaf hojjetu. Namni seexanaaf hojjetu jira. Seexanaaf kan hojjetu jira. Biyya lafaaf kan hojjetu jira. Biyya lafaa kana foonsaaf yaada biyya lafaa kan hojjetu jira. Mana Waaqayyoo keessa jechuudha. Waaqayyoof duwwaa hojjechuun sababiin inni barbaachiseef kiristiyaanummaa keenyatti deemina. Kiristiyaanummaatti iyyuu Kiristoos duukaa bu'uun eenyuun dhiisanii isa kaan dhiisanii isa kaan irraa citanii isa kaan irraa gargar ba'anii eenyu duukaa bu'uun? Kiristoos duukaa bu'uun. Kiristoos duukaa bu'uun immoo du'uun dirqama. Maal ta'uu dirqama jedhe? Dubbadhaa. Duuteettamoo jirta wal jedhan. Abeet namee namni du'e. Kiristoos duukaa bu'uudhaaf yeroo cuuphaa fudhannu cuuphaa bishaanii akka seera waldaa kamitti jechuudha. Akka seera waldaa kamitti kophee giraawonni tokko qabna jechuudha. Kophee giraawonni keenya maa inni cuuphaa mallattoodha miti. Akkamitti isaa cuuphamu akkamitti inni sunumaa tokkodha kennan qabu. Cuuphaa mallattoodha. Mallattoon cuuphaa maa inni guyyaa jalqaba cuuphaa fudhanna jennee fudhanna. Ani biyya lafaa maal ta'eera? Du'eera. Iyyesuus duukaa immoo maal jalqabeera? Jireenya jalqabeera. Ameen jettaniitu. Gooftaan Iyyesuus immoo maa jedhe? Qamadiin tokko facaatee yoo duute malee maal ta'uu hin dandeessu? Ija godhachuu hin dandeessu. Kiristiyaanummaan du'uu irraa jalqaba. Addaamummaaf du'u, fooniif du'u, jallinaaf du'u. Warri du'anii mirga isaaniif hin falman. Warri du'anii isaanii nama lolan. Nama lolu. Warri du'anii nama namatan. Warri du'anii waldaan jeeqan. Warri du'anii ejjan. Mana dubartiitti hin qabdan, mana dhiiraatti hin qabdan. Warri du'anii dhugan. Warri du'an abaluun namii jedhanii naman kasasan du'aniiru. Gooftaaf du'u. Biyya lafaaf du'anii gooftaa wajjin jiraachuu. Garbira kiristiyaanummaan waan fedhii Waaqayyoon ala hundumaaf du'anii jaalala Waaqayyoon raawwachuuf immoo aktiif ta'u, alarti ta'u, cimaa ta'u, kaka'umsa qabaachuu. Waan fedha Waaqayyoo ta'e, wiilii Waaqayyoo kan ta'e, jaalala Waaqayyoo kan ta'e raawwachuudhaan maal ta'u? Dadammaqiinsa qabaachuu. Isa kaaniif immoo maal ta'u? Du'u. Roomee 12:2. Roomee 12:2. Isa Waaqayyo jibbuuf dadhabaa ta'u namoonni tokko tokko kootuun kadhanna yoo jettani anoon danda'u. Kootu faarfannaatti dabalani anoo sagaleen qabu. Garee kadhannaatti dabalaniitti kadhadhu kennaasaan qabu. Garee kadhannaatti dabalamanii kadhachuudhaaf kennaan ayyaanaa barbaachisaa miti. Ayyaana qabaachuudha malee kennaa ayyaana miti. Hundumtuu kadhadhaa jedhamee caafamee jira. Hundumtuu maal godhaa? Eeshi
kottu suuqii deemna tole kottu achi deemna sinanna eeshi bakka namana gara waldaa deemna lakki inni gara waldaatti dadhabaa nu godhe gara kadhannaatti dadhabaa nu godhe waan biraatti cimoo nu godhe warra maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u iyyaati ameen jiraame yoo dhugaadhuma laphee keessan bantanii dubbii waaqayyo kana dhageessan waaqayyo gooftaa macca hunda keenya dammaqsa waaqayyo duwwaa hojjechuuf wantoonni barbaachisan maa'inni waaqayyo duwwaa hojjechuudhaaf wanti barbaachisu tokko of ganuu raasin makaati ofii keenya kana ganuu of maal gochuu of ganuu ofii keenya ganuu of ganuun ulfaataadha nama ganuu salphaadha malee waaqayyo ganuun salphaadha apostaasi baay'ee salphaadha apostikoot baay'ee keessumaa bara gara bara hafuurri gantummaa baay'ee bara namni wal galu bara manaa galu bara haati manaa haadha manaa galu bara namni wal galuutiin bara namni wal madeessee wal fixe gantuu bara ta'ee dhume namni bara namni gantuu ta'e ofiif jedhee bara namni obboleetti isa galu kiristiyaanummaan garuu nama galootu hin ta'in waaqayyo hojjechuun ofuma galuudha. Ameen jettu mal. Of maal gochuudhaan jedhe of maal gochuudha mee of ganuu jedhame eenyuun gaduu kam eenyuun gaduu ofuma gaduu enaalemiin ganuu Yihudaatti kanatu ulfaata Yihudaatti maatu ulfaata of ganuutu ulfaata Yihudaan eenyuun jaallata horii jaallata horii Maatewos boqonnaa jaa keessaa maayedha eenyumtiyyuu gooftota lama al takkicha maal ta'uu hin danda'u ergamuu hin danda'u tokko dhiisee tokko maal gochuudha tokko bitamuudha tokko jala galuudha Yihudaan asiisin barbaada horii ay birri ay doolari Iyyesuusin ajjeesuudhaaf nama jaalala horii lapheesaa keessa jiru amma dhumaatti gooftaa baana deemu iddoo ta'e ga'ee gooftaa kan hin argitu garmaataa wayiirra ga'ee bu'a iddoo ta'e ga'ee bu'a namni horii jaallatu horiin namoota baay'eef gooftaa maateeriyaalii miti hidda dhiiga isaaniitti namoota baay'eef horiin isinii maali Indoomii mammaasi biyya keenyaa jedhamti birri kaallee basamaa himan gadaalle agartane manuu birri ol kaasu mammaasaan illee horii namni baay'ee horii jaallata baay'ee horiin barbaachisaadha birriin barbaachisaadha jireenya ilma namaaf gaarii akkuma meeshaa tokkotti akkuma wambarii tokko kanaatti akkuma uffannaa tokko kanaatti nu barbaachisa gaarii garuu horiin poozishinii waaqayyo isaaf hin laanne hin kennina mana keessanitti horiin gooftaan ta'in Yesuus gooftaa ta'u ameen nama sin bukkee jiru gooftaan kee eenyudha jedha dabala naa gaafadha eenyu gooftaan keedha doolaarii biyya kanaa gooftaan godhatiidha iyyiiti ameen jedhi kan ameen namoota baay'ee horii gooftaa isaaniitti bakka yeroo horii argatanii baay'ee gammadu fanaddaqanii haaleluyyaa bakka baay'ee fuulli isaanii biraayita yeroo horiin immoo duumessa gannaa fakkaatu horii dhibe kana duwwaa miti namoonni baay'een horii argachuudhaaf nama ajjeesu horii argachuudhaaf sobatti fayyadamu maaliif gooftaa isaaniiti isa tajaajilu isaaf jiraatu Yihudaan Iyyesuusin ajjeesuudhaaf jarri wal ga'aniiru eenyuun ajjeesuudhaaf Iyyesuus du'uunsaa silumayyuu dirqama jaalala waaqayyooti otuu Yihudaan dabarsee laanne ta'eyyuu Iyyesuus silumayyuu du'uudhaaf dhufe du'ee namoota baay'ee du'u oolchuudhaaf dhufe Yihudaan walga'ii isaanii keessa dhaqee kana dhe harka ol baasee akkamitti qabne faasigaadha yeroo isaa amma yookaan ayyaana kana irratti qabne namoonni nu jeequ namichi immoo duukaa buutuu baay'ee horateera du'aa kaachisee seexana iyyisiisee namoonni baay'een isa jaallataniiru kanaaf iyyuu maal goona ayyaana kana dabarsine inni kaan immoo no faasigaa kana irratti ajjeesne itti bashannanne wal falmaa jiru Yihudaan dhaqee kana dhe yaaddeedhaan malasinii malee horiin haadha malee malasinii godha namicha sana niyyuu maal godha dabarsee
Tore sammoodhanii meetii soddoma siilaan nara meetii isaa soddoma fudhatee isaaniin akka dade jarri wal fakkaatu Yihuudoonni bifni isaanii wal fakkaatu Yesuus Yihuudoota fakkaatu kanaafiyyuu akka dade dhaqee namichi dhani jalqaba dhaqee dhungadhu isadha kanaafuu duuba gogoottaa isa maal godhaa qabadhaa gaggeessaa maaltu kana godha horii inni garuu maalitti duukaa buutuu gooftaa hin dhaqe Yesuus abeedannaan Yesuus immoo yeroo isa argu hin uftee yaa Daga bisa hinufte itu kana tandan tu le Matius kesa hinufte na ya mati daga ummo isa du sele dunga tu ki wajidi kesa na wajidi nyatu tu daga sele ke na hidunga de du fetira re sana bora jere du fani Yesus ni kabar kuma ratiera sagale wa kayo Yesus ni dabar se ke ne boda ha samusa isa cepa kofi masa of warane of jese keri sagale of ganu de tabe hori ganu de tabe chu horii tajaajilu kanaafuu tajaajilli of galuu of dhiisuu barbaachisa kan keenya duwwaa guuttachuu yennaa barbaanne halma keenya bara keenya guutuu fiigna taanaa kisaaraa kan keef duwwaa fiigin kan waaqayyoofis fiigti kan waaqayyoofis yeroo qabaatu nama sin bukkee jiru kan waaqayyoofis yeroo qabaatu jedha dabalaatti naa hima kanuma keef duwwaan dhalanne ati jedha mee ameen jedhame mee ani kan koof duwwaan dhalanne warri jettan mana jaarrachuu duwwaa konkolaataa bitachuu duwwaa sana godhachuuf kana godhachuu duwwaan dhalanne nu karaa keenya namoonni haa fayyaniif inni lammaffaan dafeettuma ho'aa jira waan ta'eef inni lammaffaan fedha waaqayyoo raawwachuu irratti xiyyeeffachuu jaalala waaqayyoo raawwachuu irratti maal gochuu xiyyeeffachuu roomee boqonnaa 12 lakkoofsuma 2 irratti jaalala waaqayyoo gaarii isa ta'e sammuu namaatti isa tolbe jaalala waaqayyoo fedhii waaqayyoo raawwachuu waldaa kiristaanaa keessatti yeroo hojii waaqayyoo jennu yaada namaa otoo hin ta'in yaada waaqayyooti kan nuyi tajaajilu qabu fedhii waaqayyooti kan nuyi tajaajilu qabu waan waaqayyoo barbaadudha kan nuyi murteessuu qabu waan waaqayyoo barbaadudha kan nuyi dubbachuu qabu fedhii walii keenyaa miti kan nuyi tajaajilu fedhii mataa keenyaa miti kan nuyi tajaajilu fedhii waaqayyooti jaalala waaqayyooti fedhii waaqayyoo fedha waaqayyoo jechuun immoo seera waaqayyoo jala jiraachuu qabu fedha waaqayyoo raawwachuudhaaf seera waaqayyoo jala galu mataa keenya maal gochuudha seera waaqayyoo jala of galchuu seera eenyu jala of galchuu የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል በእግዚአብሔር ሕግ ስር ራሳችን ማስገባት መቱመ keenya seera waaqayyoo jala of galchuu gadhiisootuun taane seera waaqayyootiin of qabu arraba keenyaaf seerri jira miila keenyaaf seerri jira harka keenyaaf seerri jira yaada keenyaaf seerri jira laphee keenyaaf seerri jira waaqayyo hundumaaf seera kaa'e yaa mucaa koo seera koo maaliin godhiini hin tuffatiin jedha sagalee waaqayyo jaalala waaqayyo fedha waaqayyo raawwachuu waggaa hedduu amma gaafii tokko sin gaafu umuriin keessan meeqa of gaafadhaa umuriin keessan meeqa natti ni mina daqiiqaa tokko yaada umuriin keessan meeqa walitti sin mina natti sin mina umuriin keessan meeqa waggaa kana hundumaa biyya lafaarra jiraattan maal hojjettan fedhii waaqayyoo raawwachuu immoo fedha keessa immoo fedhii eenyuti kanas natti ni mina walitti sin mina ofumaaf waaqayyoof deebisa kaan waggaa 30 kaan waggaa 40 kaan waggaa 60 kaan waggaa 40 kaan waggaa meeqa jiraattan waggaa kana hundumaa fedhii eenyu raawwatu jaalala eenyutu hojiirra oolchaa ture ይሄን ሁሉ ዘመን የማንን ፍቃድ ነው እያደረግን እየኖር ነው እሺ ወንድሩ ይጎጃቱ ለሁሉምቱ ከጅሩት ተየሞ አራሪ ዋቀ ይወራኑ ገ አሜን ጀቱ አራሪ እኞ ሲኑ ገ ሜ አራሪ ዋቀ ይወ ሲነገረዳ ያደረግነው ሁሉ እንዳለ ሆኖ የእግዚአብሔር ምሕረት ለዛሬ አብቅቶና እንግዲህ ኤጋ ሐርቀራ ካለ በረፉ ለገኘ ዱረ ጅሩት ሙርቶ ገኛ አስተፈፈ Hasrevan, hakajelvan. Ini tumra of kennu. የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ አንዱ ራሱና ራስን መካድ እግዚአብሔርን ፍቃድ ማድረግ የመጨረሻው ለእግዚአብሔር መሰጠት ሰሚዚም መሰጠት
of kennu matuma keenya kana maal gochuu hojii waaqayyoodhaaf dabarsinee kennu ofii keenya kennu of kennu jechuun isa kaan dhiisanii isa tokko jala galu isa tokko jala maal gochuu jala galu isa tokko jibbanii isa tokko moo jaallachuu isa tokko dhiisanii kan isa tokko ta'uu namni waaqayyoof of kenne yeroo isaa waaqayyoof hin kennu yeroo isaa waaqayyoon hin qusatu yeroo isaa waaqayyoon hin hawwatu qabeenyi keenya guddaan waaqayyoon keenyaaf kenne yeroo baay'ee mi'a yeroo keenya waaqayyo maal gochuu kennu namni mataa isaa waaqayyoof kenne qabeenya isaas waaqayyo maal hin godhu hin hawwatu in kenna waaqayyo ogummaa isaa waaqayyoof hin kennu waaqayyo gooftaan maccaa biyya lafaa kanaaf eenyu kenne tokkicha ilma isaa kenne Yesus Kristos immoo waa'ee keenya maal godhe of kenne maalitti kenne du'atti kenne du'arraa du'arraa tajaajila of kennu waaqayyo of kennu yeroo keenya kennu mataa keenya kennu unuun barbaada waaqayyo of kennuurraa jalqaba jechuudha waaqayyo maal gochuu of kennu waaqayyo dhugaa jechuun gatii nama baasisu qaba gatii nama baasisu tokko namni waaqayyoof duwwaa hojjetu jaalala waaqayyoo kan raawwatu fedhii waaqayyoo kan godhu waaqayyo kan of ganee tajaajilu jaalala waaqayyoo kan raawwatu kan of kenne hojii waaqayyoo hojjetu gatii baasuu moo qabu tokko qofaa ta'a maal ta'a jettu qofaa ta'a gareen argatu ofiyyuu gareera waan ta'eef dhugaa dubbatu gareen baay'ifatu gareen qabu otuma namni jiru qofaa ta'a kan isa jaallaturra kan isa jibbu baay'atu kan isa waamurra kan balbalatti cufu baay'atu makinaatu nama hundumaatti dhugaa dubbata waan ta'eef ameen soba dubbattanii waamamuu keessanii dhugaa dubbattanii jibbamuu isiniif ameen qofaadha Yesus qofaa ta'e hin ari'atama bara kan ari'atama hin ari'atama namni dhugaadhaan hojii waaqayyoo hojjetu hin ari'atama dhugaa kan dubbatu hojii waaqayyoo of gane amanamummaadhaan waaqayyoo qofaa qaba hin ari'atamu sadada otumas keessa jiru hin ari'atamu yaadaan hin ari'atamu obbolootaan hin ari'atamu hin ari'anna hin jaallannu nama yaada waaqayyoo tajaajilu hin jaallannu adi barbaadatti sagalee waaqayyoo kanadha barsiisota akka mataa isaaniif ta'u dhaabbatu malee dhugaan barbaadani dhugaa yoo dhagaan immoo gurra isaanii hoosisa hin barbaadani amantoonni bara dhumaarratti dhugaan barbaadani sagalee waaqayyoo jedhu inni sadaffaan namni yaada waaqayyoo kana tajaajilu hin jibbama maal ta'an jedhu hin jibbama murteessaa qaba hin jibbamu inni kan akka malee hubatama misunderstanding namoonni akka malee isa hubatu ishee hubatu akka malee hubatama Yesuusin akka malee hubatan ani mootii Yihuudaatu ofiin jetteere jedhan Yesuusin atumtu jetteere Yesuusin misunderstanding akka malee hubatama dafeen galuuf ibil yaada waaqayyoo yennaa tajaajille duuyyuu dandeenya amma duwwaatti gadi baasuu dandeenya keessumaa barakada fakkeenyaaf jaajaatamii jaa wajjinii wal qabatee wantoonni baay'een biyya kana keessa ta'aa jiru ganaammoo wantoonni nu dirqisiisan dhufuu danda'u haddega keessa mallattoo jaajaatamii jaa keewwadhu barruu kee keessa maayikiroochiippii sana keewwadhu everything dhufuu danda'a yeroo sana gaa ani nan du'a malee hin godhu kan jedhu eenyudha waaqayyoon waa gargaaru har'a koo hojii waaqayyoo hojjechuuf kan du'aa jiran jiru chaayinaarraa namni du'aa jira hin ajjeesu biyya daddara ibin Itoophiyaa keessa naannoon daara namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessa kan beekaman kan du'an kan jibbaman hedduun jiru Yesuus Kiristoos bara biyya lafaarra jiraate kan isa jaallatu caalaa kan isa jibbutu baay'ee ture sagalee waaqayyoon doomi koo biyyi lafa maal isan goone isan simanneedha Lewata kabajachuu koromelo simatameera jenne hojii waaqayyoo kana mummaan amanamummaan akka hojjetu walitti qababaruusa koo hojii waaqayyoo kan namoota muraasaa miti walitti qababaruusa kanaaf hojii waaqayyoo kan namoota muraasaa miti
hojii waaqayyoo kan amanaa hundumaatu hojjeta tiimoorkiidha hojii waaqayyoo kan paasterii kan wangeelaawii kan manguddoo waldaa kan koree maal duwwaawiti kan hunduma keenya kan amanaa hundumaatu kan nama fayya hundumaatu namni fayya danda'e hin ta'u ruutina dhaga namni fayya maal hin ta'u hin jedhe Yohaannis boqonnaa 4 dhagaalaala dubartittiin gara Yesuus dhattee gaafa Yesuus Kiristoos fayyina ishee laatu isheen immoo gara magaalaatti fiigdee baatee maa jette koottaa isa gudii konatti mee laga Yaaqoobii ilaalaa jedhe dhattee nama yaasitee fidde namni fayye dubbii yaasee fidatu hin taane lubbuu yaasee fida nama si mukkeeyyu lubbuu moo dubbii yaasaa jira dabalaatti naa himoo akka gara waldaa dubbii fidda moo lubbuu fidda jedha kan yoo beekamaadha too lubbuu fidda iddoo waaqayyo eebbifamu amma namoonni baay'een akkana jennee ta'e miti ani Kiristoos waaqayyo nama waaqayyo wajjin ilaala waaqayyo wajjin nama wal ta'uudhaan jirra dhugaan sitti maje biyya kana moo waaqayyo kennu fidee buddeena wajjira nazara yookiin biyyatti waaqayyo yookiin dubbatti waaqayyo ameen appilii isaanii nu fide taanaan moo waaqayyo appilii nu waan fide taanaan moo dhugaa waaqayyo waaqayyo inni sababa de kana yaasee fidu gadi buuka bawa kai dhugaadha kun buuka bawa kai sababiyya kana appiliisaan irraa nyaacha isaan si olitti galu waaqayyo nu gaafata waaqayyo buuka baan jedhamee jiraata ilmuu waaqayyo sagalee waaqayyo akkoo akkana saba ko sabittinnaa'e walitti qabachuudhaaf ani waaqayyo ko baaba ko maaliin godha gadi nan bu'edha waaqayyo gadaa buu biyya kanatti yoordaal isaan yoordaal ablaa hojii waaqayyo kan nama fayyadu memee namni fayye meme fayyitaniitu beekalate fadha fayyina keessanii yedaanee soo wade algaa saayoon wade agalgiloot no ameen ibbaalan yedaanee soo tastakaakilo wade algaa saayoon wade agalgiloot no namni fayye gara hirribaatuun ta'in gara tajaajilaare meme namni fayye irgitanya bamadan irgitanya yone fayyina saatti namni dibbaari ba namni amal merker kutaa galate fada fayyitanitu namni fayya dandeen ta'u namni fayyam yoo xinnaate guyyaatti lubbuu tokko illee dawwale akkam jiru sirtii maan illee jajjabeessu dandeen ta'u dandee namatti wangeelatu ni miinoo lumbulu akkamitti si nyaato maqaa Yesuusiin kana booda kan si nyaatu si keessaa galu maqaa Yesuusiin si keessaa galu yee hin nyaatu dubartittiin fiigdee dhatte fayyite ammuma kana fiigdee dhatte yakkala dhatte gudii namaa kan namatti himu dhoskaa namaa gadi yaasee kan namatti himu laga Yaaqoob jira maaloo koottannan biyyaa'ee dhufe takkumatti lubbuu yaastee fidde horaa baashaakaa horaa dhiyaa ela maqaa Yesuus meme kana kan deebotan meme hundumaa caala kana deebodha kan jettan waaqayyo kana tuuja kona argisiise kan jettan meme waaqayyo maqaa Yesuus ulfina jaansin wajjiniin haa deemu ulfinanda yichilal እግዚአብሔር yichilal Yesuus waa doora hin danda'a Yesuus hin danda'a Yesuus adame maagaa doora baasheeka boora dhiyaa waaqayyo sumara waa tabdoo kee hin danda'a amen jarga yoo waa tabgore waaqayyo hin danda'a meeyya hin danda'a rame dabala hin danda'a rame waaqni kun danda'a waaqni Yaaqoob hin danda'a waaqni Abrahaam hin danda'a waaqni raajoota hin danda'a waaqni ergamoota hin danda'a hin danda'a irra fiin dammaqi waaqayyo hin danda'a irra fiin dammaqi waaqayyo hin danda'a irra fiin dammaqi waaqayyo hin danda'a malo meeyyati waaqayyo hin danda'a dhabe waaqayyo hin danda'a waan fere meeyyati waaqayyo hin danda'a haleluuya waaqayyo hin danda'a dhaloota jilbeeffachiisu waaqayyo hin danda'a daangaa waldaa kiristaanaa bal'isu waaqayyo hin danda'a meeyyati sagalee guddaadhaan otoo fi qusatiin waaqayyo hin danda'a dhabe hafuura qulqulluutu ergaa fidaa jira dabalaatu waaqayyo hin dandeessa jira haleluuya
hojii qaba. Ameen. Mi Waaqayyo wajjin hojii qaba jedha. Waaqayyo wajjin hojii qaba. Ameen. 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 Hin danda'a gooftaan. Ameen. Hin danda'a Waaqayyo. Ameen. Hin danda'a Waaqayyo. Ameen. Duumessi Waaqayyo bokkaa fidee dhufeera. Ameen. Ameen jettu jiru. Ameen. Mee ameen jedhaa mee maaloo? Ameen. Waaqa baashee hafuura daalaa maara dhiya. Haleluuyaa. Ameen 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 ameen. Waaqayyo Yoosefin nu gidduu haa qabu. Ameen. Yoosef maal godha beektu? Waaqayyo maal godha beektu yennaa Yoosefin as keessa qabu. Biyya guutummaa biyya kanaa jalaa hiika Yoosefin hiika Yoosef harka qaba. Ameen. Injaan jau hiika barbaadu. Ameen. Xibaartota bira dhaqu filoosoferii walitti qabu saayintistii walitti qabu hundumtuu ni dhiba. Ameen. Sana booda miidiyaan CNN ni dhufa. Ameen. Waldaa mana Ramoo Laankaster keessa hiika kan qabu jira jedhanii. Ameen. Maqaan ishee maqaan Saabaluu jedhama jedhanii. Ameen. Iyyiitti ameen jedhime. Ameen. Yoosef immoo akkana jedhaga yeroo naa kenna. Ameen. Amantoota walitti qabu deemas. Yeroo naa kenna. Ameen. Jilbeeffatee Waaqayyoon yaa gooftaa jarittiin kun akka isheen seemantuutti na wajjin ta'e xuruutti naa ibsanii kadhatee galateeffatee gaa'oo biyyee miidiyaanii dhufe mootiitti qabani abjuusaa tatatatatat godhee Yoosef immoo akkana jedha abjuu kee kanaaf hiika argachuuf immoo yaalii maal gooteet tonqaawota biyya koo gaafadheera beektota biyya koo gaafadheera maasitti maniree homayyuu natti himne jalaa dhokate. Ameen. Mara iyyatu Waaqayyoon dandaadhame. Way aምላክ ይችላል። አሜን። ይችላል ኢየሱስ። አሜን። ይችላል አምላኬ። አሜን። ነንደው ጎፍታ አሜን። ጆጎረቲ መቲሞ ዱይተ ሙይቲሪ ወሰጂት መሬራይት አሪፈታኒ ባሰሪ ሞዲሲ ባርባር አሜን። ኤሳሩቴ ሰኚ ወረ እስራኤል Innas keessa bu'ee saarute waldaa afaan Oromoo Laankaster. Ameen. Ingiliffaa immoo sindaadha. Waldaa afaan Oromoo Laankaster keessaa dhufe. Sana booda namoonni biyya kana hundumtuu immoo wanti afaan Oromoo Laankaster jedhamtu kun eessa jirti? Hin dhufu. Mara iyyiitti ameen jedhime. Namni tokko tokko kun bakka hin danda'u amma bakka tokko loltuu ta'u. Hin danda'u. Yechilaalu Yesuus. Waaqayyo barana mukaakore. Ameen. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Abeet 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 hidda daa gooftaan. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Digaraa keessa baranaa jira yaada Waaqayyo si bana. Afura qulqulluu si bana riif. Inni danda'u dhufa. Ameen. Inni danda'u hin dhufa. Jibatan. Haleluuyaa. Ameen. Hin dhufa. Ameen. Biyya Orootaatti Waaqayyo bakkeela kan hin babal'isan namicha tokkotu hospitaala deeme hospitaaluma deemee warra du'an fide hin awwaalina reeffa 12 fidaniifi quba tak godhee tuqee du'a 12 hospitaala hin ka'e sana booda namicha barbaadutti kaanii bakkee dalagee biyyi kanumaan fayyi bakka alleqe formula gar biraan qabu abaa caadaa minaamin XY foogoof minaamin oof hin qabu oof minaamin is woos minaamin hin qabu kanuma biyyi jamee jedhime. Aku punya jamnya jerame. Amin. Waaqayyo afidu. Amin. Karena mau kamu wakil di mata sana. Amin. Yellow mendak sabar. Amin. Yellow mendak sabar. Amin. Oji Waaqayyo jechuudha kan dulu. Kan tajaajillu fayyuu batun taane gonfoon. Mannaa gilo lamadaan saayoo laakiliinno. Amin. Gonfoon gachuudha. Gonfoon gachuudha. Namni hojii Waaqayyo yoo jenne awultiidha. Namni hojii Waaqayyo yoo jenne awultii beektu. Awultiin hin guddataa. Awultiin hin furdataa. Awultiin bareedaa deema moo bareedaa deema. Sinoo awultiin beektanii duutanii beektanii. Awultii beektu. Awultiin hin guddataa. Bareedaa deema. Bareedaa deema. Dhugaa Waaqayyo sirriitti waan tokko seetana caalaa nama guddanne sodaadha. Waaqayyo nama guddanne irraa sinaa eegu. Beeku qabaati yaa Waaqayyo nama guddanne irraa na eegedha. Erga amantee waggaa beektu waggaa 50 afaan haaraa dubbatta lakki hafuura qulqulluu kennaa yaana qabda lakki soomaaf sagada beekta lakki hundumtuu lakki faarfannaa beekta lakki eeshi
yeroo namni tajaajilu maqaa baasuu beektaa hin gashu wayyaa namaa laaltee kwaalitii wayyaa namaa himuu beektaa gatii wayyaa nama tokko tokko isheen beeka beeka lallaba beektaa hin beeku nama akkasii waaqayyo haifatu moo afayyisu singarraa miidha alaayifata dee doole afayyisu dhire oole anis sitti walii galee hin beeku awultii mo ikunda awultii daga awultii ikunda daadee ikunda bakka awultii namni hojii waaqayyo hojjetu bakka progresii qaba bulee ka'ee yaa hin jijjiirama nama exercise hojjetu jechuudha qaamni isaan jijjiirama jireenya furaa isaan jijjiirama hin qophaa'a macaafan dubbisa yaada waaqayyoon barbaada እግዚአብሔር ፈቃድ ይፈልጋል ለህዝቡ መናገር የሚፈልገው ነገር እግዚአብሔር ይጠይቃል የሚጠራ ከዱበርቲ ጭኒሱን ቀበ awultiin taa'u mee awultiin ta'uudha yaa gooftaa nagar gaarii biyyi na loluuf yaa awultiin ta'uudha maadha nama si mukkee jiru awultiin ta'ineedha yeroo hundumaa waan akka sirriitti hima yeroo hundumaa namni guddate gufannaan gara waldaa kiristaanaa karaa isaati gara waldaa dhufu yeroo hundumaa መሰናክል በሱ በኩል በሷ በኩል ነው የሚመጣው ሁሌ ሙጠናው ከሙስሊም yeroo hunda namni guddina hafuuraa dhaabe gufannaan yeroo hunda gara waldaatti dhufu sagalee waaqayyo obboloota gufachiisuu keessa mannaa morma keessanitti dhagaa dirattanii bishaan keessa maal ta'oyya bu'uu wayye obboleetti keessan gufachiisina obboleessa keessan gufachiisina namni tajaajilu hin dadhaba qubatti hin qabina የማይሳሳት ድንጋይና የሞቱት ብቻ ናቸው namni dogoggorre nama du'eefi dhagaa duwwaa namni lubbuutti jiru dogoggorre isaasatal nama gufachiisurraa waaqayyo nu eegu amen haleluuyaa amen gooftaa tajaajiluun jaalala gooftaa fi jaalala namootarraa madda እግዚአብሔርን ማገልገል እግዚአብሔር ፍቅርና ወንድሞችን ከመውደድ ነው የሚመነጨው obboloota jaallataanan lubbuu jaallataanan waaqayyoon jaallataanan isaa hojjeta yohannis 3:16 amanaa dhugaan tifoozoo ta'uu danda'u taphataa ta'a amanaa dhugaadha tifoozoo ta'u abee tifoozoo beektu saamu'eel saamu'eel eettoo akkanitti dhiitee galchuu roonaaldinoo akkanitti godhu midhaan jedhu tifoozoon hin jiru waldaa hundumtuu taphataa ini kan andi kutur ini kan ulet kutur sos kutur menamin kutur sabat kutur zadai kutur menamin kutur adiki tadaki menamin yo ada mereka kansa undum tu tabata dakala kai menamin undum tu barbajisan undum tu mari aja barbajisan dakala kai ni barbajis ulet kutur andi kutur keeper ini barbajisan undum tu barbajis tabatan tu tabatoni mu wali galani tabat walii kennani wal saamanii miti maal godhanii dinje walii kennani maali gooliin yoo gale isicha gashatu moo'e moo gareesaa moo'e eenyu moo'e gareesaa moo'e walii kennanii taphatu waldaa kiristaanaa keessatti walii hiluudha waliif kennu yaada waliinaa walii kadhachaa wal gargaaraa xiloo maaliif yennan beeta kiristaanus mattabaabanii Kalau malah ini biar apa ter? Asyik tu wal baju, wal gargaru. Masyarakat kamu nasi. Ya? Kalau ni kita ada jago. Shamban, Shelaka, Metolaka, Amsalaka, Asralaka, Andalaka. Mana laka aja ni? General mana Letterer mana apa ini? Gerun di sana biar kau berdua. Mesha ada jago. Kenaya ada jago na. Amen ya tadi. Amen. Ini kan apa radu pas. Ini kan torokop. Ini kan kena. Ini kan ogumma wika. Ini kan kena bekum sadu bacu kaba. Ini kan ingorsa. Ini kan lallaba. Ini kan persisa. Ini kan farfada. Yero kana ka abid dimboba. Amen. Amen ya tadi itu. Amen. Abid dimboba. Hundum tu yo kena sakit sejuk. Release over. Thawari tokko kenya ke sejuk. Hundum kenya yang na release baru. Saya kan tunggu. Amen. Hundum kenya ke semua thawari jirane. Amen. Hundi makanya guys, hundi ada aja. Hundi ada anak guys aja ada. Dia belajar ane mar. Hundi
adda hunda keenya keessa. Hunda keenya keessa. Waaqayyo kan hojjetu dhabe malee hojii dhabe hin beeku Waaqayyo. Amma biyya keenya akka jedhu barattoonni digirii fitanii dippiloomaa fitanii ifin ko biyya kana yeroo betuun waan ta'e tokko dubbisu biyyuma kanaallee hojii dhabdummaan parsantii 20 moo maalirra jiru ifin amma ammaatti biyyuma kana parsantii dhugaa ta'u ragichi sobaa ta'u ani dubbisee parsantii 20 irra jira parsantii 20 hojii kana mara jiru sababiin isaan hojii dhabanni biyya keenyaa binnasii gargar ta'uu danda'a mootonni biyya lamaa kana keessa hojii dhibamaa dhufeera mana Waaqayyoo keessatti garuu gooftaan gaaf tokkoon hojii dhabe jedhee hojjetaa dhabe malee kan na hojjetu akkanadha Maatiyos keessaa dhagaa dubbisa makarichi baay'eedha hojichi baay'eedha hojjetaan immoo muraasa abbaan maasii sanaa hojjetaa gara maasii isaatti akka inni waamu maal godha kadhadha dhummoo maal godha yaa Waaqayyo namichi kana nurraa buqqisu kaasi nurraa dhabiiti jenna malee yaa Waaqayyo hojjetaa nuu dabali jennee kadhannaa nuyi hundumti keenya jechuudha kan faarfatu dabali kan lallabu dabali kan raadii dubbatu dabali kan kennaa ayyaana qabu dabali kan jilbeeffatanii kadhatan dabali Waaqayyo dabali mee Waaqayyo dabali hojiin dhibeen beeku Waaqayyo bira kan hojjetutu dhiba malee inni xumuraa hojii Waaqayyo beellamni hin qabamu appointimentiin qabamu hojii Waaqayyo boonu hojjedha mana keefitti appointimentii qabadha malee hojii Waaqayyo appointimentiin qabina hojii Waaqayyo har'arraa kaasa jalqaba boonu hojjedha bara umurii kokkas ta'een hojjedha yeroon istaatasiin qabeenya kochi ga'een hojjedha yeroo barnoonni kokkas ta'een hojjedha hin jedhina har'a jalqaba ameen jettu Waaqayyo nu haa gargaaru kaanee dhaabbanna